maqaan isaa liiftii jedhamu dhiyeenya kana lubbuu hedduu galaafachuun dhagahame. Biyya Imo jedhamtu godina markazaa ganda guruuppii keessatti dhukkubni liiftii jedhamu namoota hedduu galaafate. Jiraattonni magaalattii keessaa dhukkubni kun yoo dafee qoricha argachuu baate dararaa guddaa nurra gahaa jira jechuun dubbatan. Haaluma kanaan itti gaafatamaan dhimma nageenyaa maqaan isaa Aaddii jedhamu yeroo hunda namoota funaanee ganda guruuppii keessatti gorsaa kan ture yoo ta'u, garuu dhukkubni liiftii jedhamu namoota hedduu dhabuun isaan gaddisiise. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa markazaatti ol iyyatanii qorichaan nu qaqqabaa jedhan. Bulchiinsa magaalichaa kan ta'e Ostaaziin Fazakkir Fa'inna Zikiraa Taanfaa Ulmoominiin qoricha jedhamu kubbaayyaa tokko obaase. Namoonni hedduun kan dhandhamatan yoo ta'u, namoonni kaanis haala fayyadama isaa wallaaluun dhukkubni itti cimee machaa'anii liiftiirraan gaggaragalan. Haaluma kanaan warra qoricha kana seeraan fayyadamuu didee hoogganaa